Nagaan isiniif haa ta'u, marsa kanatti qabannee kan dhiyaanne C4 photosynthesis ወይም C4 plant yookaan kan jedhudha. C3 rakkoon maalii akka mudatu fi haala sana akkamittiin akka keessaa ba'u laalleerra, akkamittiin efficiency of photosynthesis isaa gadi akka jalaa bu'u laalleerra. Kunis dabalataan akkamittiin biqiltoonni C3 keessatti rakkoon gadi bu'uu kaarboon daayoksayidii mudatee asitti jalaa ba'u. Mala kanaan C4 jedhamu kanatti akkamitti jalaa ba'u kan jedhu waloojjiin laallaa jechuudha. To get around the problem of photorespiration, reducing the efficiency of photosynthesis, plants that grow in tropical area like Ethiopia, such as maize, crabgrass, sorghum, and sugarcane, have involved with different photosynthesis pathway called C4 photosynthesis. Rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf biqiltoonni tropical area naannoo qilleensa baramaa kana keessa jiraatanii kanneen akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf meezii, crabgrassii, sorghumii, sugarcane kan kana fakkaatanii mala C4 pathway jedhu kana fayyadamu. Malli kun maali? Akkamittiin hojjeta? Akkamittiin rakkoo isaa gargaara kan jedhu wajjin ilaallaa nu duukaa bu'a. Akkuma maqaan isaa nutti himutti kompaawundichi jalqaba uumamu kompaawundii abbaa kaarboonii afuriiti. Abbaa kaarboonii sadii miti hubadhaa. Abbaa kaarboonii afuriiti. Kanumaaf C4 compound ወይም C4 cycle jedhamee waamama. Light dependent reactioniin isa C3 keessa jiruun tokkuma. Garuu garaagarummaan kan jiru akkamitti gulukoosii oomishan light independent reaction keessatti akkamitti gulukoosiin oomishama kan jedhurra garaagarummaan jira. Jalqaba structurii baala C4 laaluun nurraa eegama. Akkuma reefuu jedhee upper epidermalii qaba, lower epidermal jira, stomataan jira, stomaa miti, stomataan jira, veeniin jira, bundle sheetiin jira, spongy mesophiliin jira, palisade mesophiliin jira jechuudha. Maaltu adda godha isa C3 sana jiraachuu qofa osoo hin ta'in maaltu adda godha kan jedhu garaagarummaa tokkotu jira. Garaagarummaan kun seeliin bundle sheetii keessa jiru, bundle sheet jechuun kana jechuudha. Seeliin bundle sheetii keessa jiru maaliin qabu? Chloroplaastii qaba. Garuu chloroplaastichi cell of bundle sheet that contain chloroplast which C3 keessatti seeliin bundle sheetii kun chloroplaastiin qabu. Achi keessattis photosynthesis oomishuu hin danda'u. Garuu asitti qaba. Garuu thylakoidiin qabu rakkoon isaa tokko. Thylakoidiin qabu jechuun light dependent reactioniin as keessatti oomishamuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun kanaafuu oksijiniin naannaa kanatti hin oomishamu. Oksijiniin oomishamuu dhabuunsa maaltu akka uumamuuf bu'aa qaba? Photorespiration akka hin uumamneef faayidaa guddaa qaba jechuudha. Light dependent reaction C4 pathway keessatti the light dependent reaction in C4 pathway also involves set of reaction not found. Reactionii C3 keessa hin jirre gaggeessu jechuudha. Amma tokko gaggeessu iddoo kana keessatti. Reactionichi kun kan gaggeeffamu mesophil cell keessatti. Light dependent jechuudha.
Klooroplastii qaba, taayiloodii qaba. Kanaafuu light dependent reaction as keessatti geggeessuu kan danda'u jechuudha. Haa ta'uuti malee inzaayimichi kalbiin saayikilii keessatti hojiirra oolaa ture. Ruubeskoo kan jedhamu iddoo kanatti hin argamu waan ta'eef asitti hojii geggeessuu hin danda'u. Kaarboon daayoksaayidiin C3 koompaawundii PEP fosfooinulfaayiruveet kan jedhamu wajjin wal nyaatiinsa gaggeessee abbaa kaarboonii afurii uuma. Abbaan kaarboonii afurii kun oxaaloo asiiteet jedhama. Oxaaloo asiiteet waan ta'eef C4 pathway jedhamee waamama. Inzaayimichi kan ammoo katalaayiz godhu PEPCO jedhama. Phosphoinulpyruvate carboxylase jedhamee waamama. Oxaaloo asiitichi uumame kuni gara abbaa kaarboonii afurii kan bira maaleeti kan jedhamutti geeddarama. Erga geeddarame booda paalisid meesoofilii gadhiisee gara bandarshiittiitti deema. Asirraa akka argaa jirtan bandarshiittii keessatti maaltu uumamaa? Kaarboon daayoksaayidiin argataa, PEP kanan argataa. Erga ol nyaatanii booda kun PEP'n abbaa kaarboonii sadiitii, kaarboon daayoksaayidiin abbaa kaarboonii tokkooti. Erga ol nyaatanii abbaa kaarboonii afurii oxaaloo asiiteet jedhamu uumu. Oxaaloo asiitichi kuni gara maaleetiitti abbaa kaarboonii afurii kan biraatti converted ta'a. Erga ta'ee booda meesoofilii seelii isaa gadi dhiisanii gara eessaatti deemu? Gara bandelshiitti seeliitti deemu. Sana booda erga bandelshiitti seeni maaleetiin kun iddoo lamatti ba'a. Tokko kaarboon daayoksiidii oomishama. Inni lammaffaa immoo paayiruveetiitti oomishama. Paayiruveetiitti kun ATP'tti fayyadamuudhaan gara PEP isa ganamaa sanaatti geeddarama. PEP isa ganamaa sanaatti geeddarama. Sana booda kaarboon daayoksaayidiidhaan saayikilichi kun itti fufaa jechuudha. Garuu kaarboon daayoksaayidichi firii maaleetii ta'e kuni maal ta'a? Marsa kalbiin saayikiliin akka gaggeeffamuuf bu'uura ta'a jechuudha. Sana booda organic moleculiin barbaachise sugar ta'uu danda'a, kan barbaachise uumamuu danda'a. Sana booda vascular tissue keessatti kuufamaa jechuudha deemee. Vascular tissue keessatti kuufamaa jechuudha. Bandil sheet keessatti maaliitiin gara paayiruveetiitti converted ta'a. Sana booda fi gara carbon dioxide'itti converted ta'a. Kun ammoo maaliif gargaara? Calvin cyclein akka gaggeeffamuuf bu'uura ka'a jechuudha. Kanaaf light independent reaction in keessatti gaggeeffama, bundle sheet keessatti gaggeeffama. Light dependent reaction in immoo mesophyll cell keessatti gaggeeffama jennee dubbachuun ni danda'ama jechuudha. Akka asirraa arginu kanatti. Pyruvatein converted ta'ee gara PEP tti deema. Reaction kun immoo ATP tti fayyadama. Akkuma argitan asii olitti summarized ta'eera. 2ATP fayyadama. Walumaa galatti C4 cyclein biqiltoonni C4 fayyadaman kuni ATP itti dhamaanii ATP ofii dabalataan itti baasanii carbon dioxide akka dhufu goosisanii Rubiscoon akka carbon dioxide akka inni C3 cycleitti akka inni dalagu goosisuudha kaayoon isaanii. Active transport active photosynthesis keessatti wanti kun rakkoon ta'u. Wanti kun rakkoon ta'u. High intensity of light ATP bakka oomishutti bakka dependent light dependent reaction rakkoon uumu. Garuu iddoon rakkoon itti uumamuu fi iddoo C4 faayidaa irratti oolu sirriitti yeroo concentrationin carbon dioxide xiqqaa ta'e, yeroo light intensity guddaa ta'e, yeroo temperature guddaa ta'e, yeroo kanatti faayidaa irra ooluudhaan biqiltoonni C4 mala kanatti fayyadamuudhaan
kaarboon daayoksayidii barbaadan argachuu danda'u. Akkuma jennee C4 photosynthesisiin kan inni itti faayidaa irra oolu bakka kaarboon daayoksaayidiin konsentireeshiniin isaa xiqqaatti ta'etti, bakka intensitiin isaa guddaatti ta'etti, bakka tempereecharii isaa guddaatti ta'etti kanarratti faayidaa irra oolaa jechuudha. Kanarratti faayidaa irra oolaa jechuudha. Compare and contrast gochuu dandeenya. Garuu kam kan jedhamu kan biraas jiru. In extreme heat of desert, having stomata open during the day is sure path to desiccation and diseases for plant. Extreme heat bakka jiru irratti biqiltoonni stomata hoo banani yoo du'aaf saaxilamu. Yoo stomataan banillee kaarboon daayoksayidii barbaadani argatu kun gaafii. The answer is obviously leel. Open deebiin salphaadha. Yeroo ho'i guddaan jirutti guyyaatti hin banani, halkan banu. Yeroo tempereechara gaditti bu'etti banu. Cacti uses what is essential the same set of reactions for plants, but they separate that two stages, not carrying them out in different cells, but they carrying them out at different time. Kam kan jedhamu kun yoo C4 dha wal fakkaata mallisaa, garuu yeroo istomataatti banan irratti garaagarummaa qabu. Halkan istomataa bananii kaarboon daayoksayidii gara keessaatti seensisanii bifa maaleet orgaanizimii jedhamuun istoor godhu. Guyyaa immoo maaleet isa ta'e sana bifa maaleetitti kan jijjiirame sana marsa kalviin saayikilii akka gaggeessuutti itti fayyadamu jechuudha. Mee ilaallu sirrii. At night, the plant opens their stomata to allow carbon dioxide which then acts maal godhu halkan stomata isaanii banu. Carbon dioxide akka seenu godhu. Carbon dioxide wata seen PEP wajjin akka ol nyaata isa gaggeessu jechuudha. Sana booda abbaa kaarboon afurii oxaaloo asiteeti kan jedhamu akka uumamuuf jechuudha. Akkuma C4 pathway keessatti jechuudha. Inni lammaffaa maaleetiin kun immoo vaakiyuulii keessatti halkan mulu kuufamaa bula. Guyyaa immoo already compoundii barbaadan waan argataniif light dependent reaction isaanii gaggeessuudhaaf fayyadamu. ATP dhaa fi reduced naatiitti fayyadamanii kalviin saayikiliin isaa hojii isaatti fufaa jechuudha. Maaleetichi vaakiyuulii keessatti kuufame sun cabuudhaan gara glycereettiitti jijjiiramuudhaan kaarboon daayoksayidii qopheessaa jechuudha. Gara kalviin saayikiliin akka uumamuuf gargaaraa jechuudha. Compare yeroo goone C3 dhaa fi C4 bandalshiitti keessatti C3 chloroplaastiin qabanu. C4 qabu garuu thylakoidiin qaban. Enzymiin kan C3 rubiskoodha, kan C4 keessatti immoo pepkoodha. Phosphoenol pyruvate carboxylase kan jennu jechuudha. Temperature C3 baay'ee barbaadu 15-20tti gahaadha. C4 ammoo 30-40tti gahaadha. Optimum temperature concentration of carbon dioxide kan C4 baay'eedha. Kan C3 immoo lowdha jenneemi, xiqqaadha jenneemi. 700 part per million dhaa fi kun ammoo 400 part per million dha jechuudha. Fixation of carbon dioxide fixed kan ta'u mesophyll cell keessatti. Calvin cyclinis mesophyll keessatti C3 cycle irratti jechuudha. Carbon dioxide fixation kan itti gaggeeffamu mesophyll cell keessatti. Kan C4 jechuudha. Calvin cycle immoo kan itti gaggeeffamu bundle sheet keessatti hin dagatina. Bundle sheet light independent Calvin cycle keessatti gaggeeffamu jechuudha.
crop plant that grow in Ethiopia kan Itoophiyaa keessatti guddatan kanneen akka sorghum, wheat kan jennu hundumti isaa C4 dha. Addaatiif mekanizimii kana barbaadu jechuudha. Efficiently photosynthesis isaanii naannoo akkanatti qopheeffachuudhaaf. Bright days found in country crop plants that grow in temperate areas such as pears and carrot would not photosynthesis efficiently because they are C3 plants. They would therefore not have firii guddaan kennan kanatti fayyadamuun gaariidha jechuudha. Kutaan 11 boqonnaan 5 asirratti xumuramaa jechuudha.